Maqaan kee Girmaa San jedhama. Hara bakka kana maaltu si fide? Iddoo kana kan dhufneef July 4th kabaju footoo kanumatti hirkisnee wanni hojjannu nuti Dodolaa Foundation kan jedhamu scholarship biyyarraa ijoollee kutaa 12 xumuranii achiin booda kolleejii fi yookaan yuunivarsiitii adda addaa deemuu hogguu barbaadan maatiin isaanii harka kan dheeyyii ka ta'an nama tokko lama miti ijoolleen qabxii olaanaa fidan sunni wal dorgomanii scholarship kennaaf. Scholarshipin kun waggaatti harka lama deebanii ijoolleen kun akka maatii isaanii yookaan naannoo isaanii community isaanii akka tajaajilan kan godhu goona jechaadha. July 4th maaliif kabajama? July 4th kan kabajamuuf akka Ameerikaatitti bilisa Amerikaan bilisa guyyaa baate jechaadha. Warra British irraa bilisa ba'anii uf danda'anii akka Ameerikaatti guyyaa jiraachuu aansan irraa jalqabeeti natti fakkaataa waggaa 235ffaadha. Oromoon ayyaana warra Ameerikaa kabajuuf maaliif barbaachisa? Akka nama tokkootitti jiraata naannoo kanaati gaddaaf gammachuullee wanna hundaa qoodamuun isaanii waan barbaachisaa ta'eef kanaafuu kabajna jechaadha. Kun biyya bilisaati biyya ofii bilisoomtee nullee bilisoomte jennee waan abdannuuf. Dodolaa Foundation ijoollee Dodolaa qofa gargaaramu rakkataa ilma Oromoo hunduma gargaaruu danda'a. Viijiniin keenya ijoollee Oromoo taate kan naannoo biraallee gargaaruudha. Ammaaf harki keenya ka danda'u irraa jalqabnee waan dalaguu barbaannuuf Dodoluma irratti xiyyeeffanneera. Xiyyeeffannaan keenya amma Dodola irratti fuulduraaf achi olillee dalaguudhaaf abdii guddaa qabna. Girmaa Hasan gaaffii deebii kana Pride wajjin gochuu keetiif galatooma. Baay'ee galatooma.